Weenu dheeresse umrii arjaa namatti waaqanne rabbii gahaaree weenu badhaasi nasree haqaan gabbaramaan awwilee fir'aa duree ati waa takkallee hin dadhabdu jabbaaree arjaa namatti waaqanne rabbii gahaaree weenu badhaasi nasree. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihramaa fi وان إحرامات الرؤول هلا إحراما جتكم معنا نساء لغاتي وان حرمتك أبو وهيد تسينولا شريعات أمو نية عبادة حجي وكعمرات تسينولا الرب قبرو جتكم نمني حجو نيتي يوكا عمرة نيتي محرم هنجدم نمني أفتها حراما أفتك قلو قباتي في جلال محرم هنجدم محرم يوكا إحرامك جدم نياسني أفتي في قفا يوكا هجي نيتي قفا نمجانكم محرم هنجدم جدو حقا اتسينت إحرامني مالي في إحراما جدم يو جدم نسكا يوكا هجي عبادة حجي يوكا عمرة سنت سينودان وانتون أكدر إسا حلال تاتي إسرت حرام تاتي أكشتو دبچو رفين سادچو قطة مرچو نكاية هدو والعلماء الجيسو كنين إسرت حرام تاتي إرق اتسين جيچو إحرامني سنانك أبا سنان إحراما كيسا الرجيمان توقو لكاتشو نمني حرمتشو برباده ديرتاي دبرتي تاي ديكاچون برباچي سادا يو دبرتي حيدي قبضتات يوكا ديغا دلا قبضتات اللي انما ديكات رغان رسول ربي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل حديث جدو رسول ربي حرمتشو يسانيتي وفتر الدبهني يوكا وفتا يافتني ديكاتني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس يتين أكي جدان يتين حجة الوداع كيسة ديتي جنان رسول ربي يتين أكم هجة جتي غافيت إرقتي اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي جدانين لكتلو أفتان أفهدي أكستي حرمت لو جدانين جتشو إحراما ويتحرمة لكتشون لكنوتا سلا شريعان لكتا جتف كيسا غسا سدفا إسا توقو جتشو لكنان سلا كراته توقو ويتحرمة لكتشو لا لما فان ويتمكن سينا لكتشو لا سدفان قويا عرفاتيف لكتشو لا نمني ويتمكن سينا اللي ندقتا حديث عبد الله بن عمر كيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو مكان سينو بكزيطو وجد أمبولي كان فتي دقتي إيقاسن يقويا مكان سينا أجرا مالي في جنان عبد الله بن عمر قصد جتي ما قصد جتي جنان رسولة قصد جتي يجري أقسما قويا عرفاتي في الله دقاتشولا wantoota sadii kanaan ala fakkeenyaaf akka wayita booloo darbataniif dhiqachuu mina bulaniif dhiqachuu kunniin sirrii miti jechuu sadeen saniif qofa malee arafa wayita makka seenanii akkasuma ka wayita ihraamaatti seenaniiti lammaffaa irratti qulqulleeffatuu qabaa qulqulleeffatu jechuun dabalata jechuu dhiqannaa irratti dabalata dhiqannaa yoo taatu qaama guutuudha qulqulleeffatu jechuun ammoo wasakha ofirraa oofuu waan silaa ofirraa oofuu barbaadu qajeelan xurii ofirraa baasuudha sadaffaan urgeeffatu Aishaan akki jettu rasuula rabbii wayita inni harramachuu barbaadu ni urgeessaaf oduun harramanne jettu wayita hiikkatellee
ni urgeessaafi jette oduu beeytiin xawaafne. Akkasuma rabbi sirra hajaalatu Aishaan maal jette shittoo itti godhee rasuula rabbii ifnana shittoo mataa isaa keessatti argaa jetti. Kanaaf shittoo dibachuun wayita harramachuudhaaf qophaayan sunnaadha dhiiraaf dubartiif malee. Shittoo dhiiraa wayita jennu waan urgaan isaa namarraa mul'atu ka bifti isaa hin mul'anne. Shittoon dubartii ammoo waan bifti isaa mul'atu ka hafuurri isaa hin mul'anne akkasitti addaan baafamuu qaba. Shittoon dubartii bifuma irraa argan malee urgaa irraa arguu miti. Ka dhiiraa ammoo bifan arganii urgaa irraa argan. Hadiisa Imraan ibn Husayni keessatti Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana naan jedhanii jedha. Caalaan shittoo dhiiraa waan hafuura qabu ka lawniin isaa mul'anne, caalaan shittoo dubartii ammoo ka bifti isaa mul'atu ka hafuurri isaa dhokataadhaatii jedhan jechuudha. Afuraffaa irratti uffata hodhamaa ta'erraa qullaa ta'uudha. Uffata odoon harramatiin dura uffatu isiisan baafatee ihraamaa uffata jechuudha. Rasuula Rabbiittuyyuu tajarrada liihlaalihi waqtasala jetti Aishaan. Rasuula Rabbii harramachuu isaaniitiif wayita harramatan uffata irraa qullaa ta'anii uffata biroo uffatan jechuudha. Uffata gartanii marxoodha. Akkasuma qaamallee dhiqatanii jetti. Ihlaalli ichitti Aishaan baantu harramannaadha. Shanaffaa irratti ihraamni inni harramatu yoo marxoo jalaatii fi qoloo gubbaa uffate tahuudha. Sunuyyuu uffata qulqulluu yoo adii tahan gaariidha. Yookaan haarawa yookaan gartee tama jirtu miiccatee. Sunnaan uffata adii tahuudha. Yookaan adii malee uffata biroo bifa biraatiin illee kan harramatu taate rakkoon qabu. Rasuula Rabbiitu sallallahu alaihi wasallam marxoo bulee marxifatanii harramatan. Hadiisa Ya'laa ibn Umayyaa keessatti akki jedhu Rasuuli Rabbii xaafa bilbeeyti muxxabican biburdin akhdara jedha. Rasuuli Rabbii marxoo bulee takka marxifatanii beeytii xawaafanii jedha. Garuu afdalli yoo adii taate gaariidha. Nam tokko yeroo harramatu sharxii godhataa. Sharxiin inni godhatu gosa afuritti ilaalamaa. Tokko wayita harramatu san maal jedha? Yoo waa karaatti na hambisan bakkuma hafe sanitti hiikkadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko doo karaa deemaa jiru yoo aduwwiin hommaan tahee haa ta'u karaatti isa qabee bakkuma sanitti hiikkata jechuudha. Gaafa kana waa qaluun homaa godhuun isarra hin jiru. Lammaffaan yoo waa karaatti na hambisan nin hiikkadhaa jedha. Gaafa kana nin hiikkadha jechuun yoo barbaadani hiikkadhaa yoo barbaadani hiikkadhu jechuudha. Gaafa kana filannoo qaba. Yookaan usuka isaatti ni fufaa yookaan ni hiikkata. Sadaffaan wayita barbaadani hiikkadha jechuudha. Labbeeka hajjan walii an uxilla mataa shi'tu jechuudha. Yoo barbaadani hiikkadha jedhee akkasitti dubbachuudha. Kuni hin ta'u ka sadaffaa kun. Ka sadaffaa kuni hin ta'u. Maaliif jennaan egaa harramatirraa itti seenuu guuttatuu ofirraa geessuu qaba jechuudha. Maaliif waatimmul hajja wal umrata jedhee waan rabbiin keenya dubbateef. Suuraan afuraffaa yoo kan usuka kiyya kana of jalaa balleessu taate hin deebisee qadaan baasu jechuun iyyatuudha. Kunis hin ta'u. Nam tokko ibaadaatti erga seenee ibaadaa san geeffachuu qaba. Yoo ibaadaan sun jalaa badde waggaa dhufurraa qadaa baafachuu qaba malee. Ibaadaa hajjiitii fi umraa keessatti sharxii kaayachuun maali ka jedhu irratti ulamaani akki jedhan
والرسولنا جئت تجرا مالف جنة رسول ربي ضباعة بنت الزبيريتين يرو حجتو فيان قبدو ندكبا حجي ديمو أف رسول ربي قافت رسول ربي مال جلنين حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني جدي جلنين حجي شرطي ويتقولتو بكينا نتهي كتلو بكما اترك اتهافي بكما تتنهم بفتت يا ربك يا جدي جلنين رواية براتي فإن لك على ربك ما استثنيتي جلنين ربينك هوانتك سافوتي سيف كيبانا جلنين جيتشو فكين بكاتينا هم بفتت بكدت بيتني هي كتلا جتة شرطي ورجو كناف شرطين أكناكوني ركون قبو سجنتان كأنك الرأس مر دابتا سجنتا اتآنون هجا ولتي ديبنوتي نجها كيس جراد يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى